ilmi baale aanyaat ammaan booda wanna tillee beejifatee jira ni maanillee gumaa kee nu baasee nyaata malee hindi buusallee nuukan warri ijoolleen jimmaa tokkummaa fi mubaarak jaabeetu mindaa kee nyaata waliin diimnu akkana jedhaa jirti. Imraan Haaju seen naati sheer naa godhaatiin naaseen. Ali kaleen kiyya infekshinii ta'e infekshinii. Muitiin godha ani achi isa gaafadhu irraa. Ati Salim koo yaab tokko maal jira beektaa inni waan ani itti godhe na himatu dura ati nama fidaan wal gaafannan maalan si godhe maal badiin koo maalan si balleesse maalan si hanqise waan jedhu. Anu haaromsi. Aboo gurbaan nana dhaggeeffadhu miidhamaan kun ila inobsi teessuu tan himattu taanaan boo'i rakkoon qabu boo'icha rakkoon qabu boo'i garuu yeroo namni waa si gaafatu obsitee hin deebiftu yoo ta'e warri komitiin naaf ibsaa amaanaa uummata keenya inni sirreessina waan ta'e nu obsaa boo'i garuu tasgabbaayitii himadhu warri komitiin nu obsaan tokko akka dubbinu jalaan banneef jechuudha attention akka nama attention nama nannee fi nu obsaa warri komitii taaf godhaa ishii fiqirooche akkasitti quba qabaadhaan nu obsaa waan ta'e hubanna waan ta'e amma wannan si gaafadhu innu achi haasaa'eera sagalee qabee fixee dhufu qoy kottennaa sagalee fixee kaate waan si gaafadhaafanii warri komentii obsaa ishii obsaa warri komentii wala hubannu gaa wala dhageenyu gaa wala hubannu gaa wanta biraa miti qoy. No, obsa warri komentii tarii waa hubannee akka booda hubannee kana waan ta'eef akka nu saalfachiifne nu obsaa hundayyuu nu hubanna waan ta'eef obsaa ishii tokkummaa waan asi gaafu qofa naa deebifta. Ishii namni si biratti argamu kun maal si miidhe laa wanta biraan barbaadu wanti inni si miidhe maal tokko gaafa biyyaana tartiibaan itti gaafatu obsa. An taa'een danda'u tokkummaa taa'een danda'u ani taa'een danda'u. Mee dubbadhu baafadhu himadhu mee nama kana himadhu mee. Gaafa biyyaa na fidee jedhu. Labaajoo jedhee na fide. Bakka hojii humna kiyyaati olitti kaleedhaan uumaa waraanaatitti ani nama qawween na keessa jiidee bahee qawweef keessaa qaba ana waan akka hojiititti jedheen. Nama ofii bakka hojii gaarii galchaa ana bakka badaa na galchee birrii diyya naa kennisiisuu dhabee nyaata birrii 300 tajaatiin ala wanta akkam fudhanne tokkummaa namtichaa waliin afaan baangaaliitiin deebanii andilee gaafa birrii diyyaa hojii dhaabee jedhu nakka olfaa oddoo san keessa namticha waliin nyaata nakka olfaa naxxabataa ture tokkummaa naxxabataa ture mucattiin na hiisisee ka'ee olamaa guddaa ilma biyya sheeka biyya jimmaa jaraa itti erganii mucaan fayyaan qabu jedheen irraa kaasiitiin fidii jetteen paaspoortii isaallee fidiiti qabeenya isaa fidii kootu mobaayila jetteen mobaayila fidii kootu jetteen tokkummaa mobaayilaan fide jedhee achumaan mana isii dhufee mana isiitii deebi'e ragaa bakka qabutti mana isiitii dhufee deebi'e ambirrii diyya shilingii takkan argine tokkummaa ambirrii diyyan argine ambirrii diyyan argine haddatti ani nama rakkoorra jiru nama rakkoorra jiru nama rakkoorra jiru nama dhukkubsadhee du'aa fi jiruu jidduu jiran tokkummaa. Nama duarra jiru. Nama duarra jiru. Yoo juufe nanua. Dhaggeeffadhaa inni rakkoon qabu na dhaggeeffataan jira afaan yaan siin deebisa rakkoon. Qabeenya irraa qaba jedhee qabeenya irraa qaba jedhee qabeenya irraa qaba jedhee maqaa kiyya balleessaa ture. Qabeenya irraa qaba jedhee maqaa kiyya balleessa. Ambirrii kiyya tajaa jaatii fi mobaayila kiyya birrii kiyya tajaa jaa mobaayila kiyya bilbila kiyya naa fuudhaatiin ani waan kiyya qabeenya uffata kiyya shaantaa irraa naa fuudhaatiin an bakkeetti du'aa jira bakkeetti du'aa jira. Bakka du'aa jiran naa beekaa isinillee oromummaan kun naa beekaa dhukkubsadhee saaliin na argee jira lukaan dhaabadhee hin danda'u inni kona mala dhaabadhee hin danda'an dhaabadhee hin danda'u asii fidee ilma namaa gurguratee nutti batee handa asirratti mucaan fayyaan qabu jedhu bakka ishee kana gurguddaa olamaatti erganii itti bilbilte akka dubartiitti na kabaji jetteen. Borrakko waajjirri poolisii itti bilbile waajjirri poolisii jalaa badee biyya deemee gaafa kan juwaazatiin so'ina haqa mucaa kanaatiif isa so'ina jettee juwaaza toytee so'itu juwaazatiin jalaa bade hin bade an nama adda du'aa fi jiru jidduu jiru ka du'ee oli ka jiru gateen
Kadu eeyoli kajiru gad mindaa kiyya jaadhabi nama ijoolleen durbaa kalli walii dalaytuun na yaalaa jirti gaddaatitti saaliin galii imimmanni duuka bu'ee dhaqi ani kara jiru oromummaa guddaa siibee jedha naan jedhe nama dhaabachuu dadhabi makiinaa keessatti kaa naan jedhe maal dalagaa turte naan jedhe abbaan giddii hujii infekshinii mana shintibeetii dalagaa turte naan jedhe jedheen dallaalli si gurgurte dallaala akkami naan jedhe biyya kanatti ijoollee jimmaati jedhe tiktookii irra saaliin kareer si baase si naan jedhe jedheen Kasali rep TikTok irratti baase si naan jedhe kun ijoollee jimmaati miti naan jedhe dhalataa jimmaati miti naan jedhe kun bakka biraati gale malee ijoolleen teena safuu eeggatti naan jedhe safuu eeggatti naan jedhe. Waan si sirreessa. Ani birriiti yaa naafuudhu tokko mindaa jaa naafuudhu mobaayila kiyya. Aboo na dhagahi haa na dhagahi. Waan si sirreessa. Inni ijoollee bakki dhaloota isaa jimmaa bakka bu'u. Si miidhee si fayyadee. Gargaartaa? Hin dhagahe. Inni gurbaa jimmatti dhalate malee ijoollee jimmaa jechuun lamaaf lamaa oli of qofa bakka bu'a. Naa hubadhu seen asirratti. Waa balleessus waa tolchus jimma bakka hin bu'u. Ijoollee jimmaa bakka hin bu'u. Gargaarta miti? Tun gara adda keessaa baate biyya gallaan tun qofti baatee tun tun keessaa lixxe. Beekaan kallachuu barbaade. Baddaree Saalim. Saalim waa jedhaa jiran. Tokkummaa maal jettee? Warra simbiraatiin callisaa waan itti maafanii. Okay, addeebii obboleessa koo. Maqaan kee maal inni obboleessa koo? Yahyaa Juseen. Jalqaba wanta irra deebisee sitti himuu inni kun nama tokko jimmatti dhalate ijoollee jimmaa bakka hin bu'u. Tolchuu danda'a, balleessuu danda'a. Si miidhuu danda'a, si tolchuu danda'a. Oo tola si ooles ijoollee jimmaa bakka hin bu'u. Yoo si miidhes ijoollee jimmaa bakka hin bu'u. Garuu dhaloonni isaa jimma ta'uu danda'a. Nama jimmaa bakka hin bu'u. Nama jimmaa bakka hin bu'u jechuudha. Aan jimma bakka hin bu'u. Abbaan fedhe waa balleessuu danda'a. Ati arsii bakka hin buutu. Inni waa hatu hundi arsii bakka hin bu'u. Inni waa hatamu hundi wallagga bakka hin bu'u. Mataa isaa bakka bu'aa jechuudha. Kutaa kamiyyuu yoo ta'e ofii isaatiif balleessa ofii isaatiif tolcha yoo tolcheessa. Matuma isaa qofaa jechuu barbaada. Si galee? Isii kana himata sirreeffadhu jechuufan ijoollee jimmaa miti gurbaa dhalataa jimmaati malee ijoollee jimmaa gaafa jettu lamaaf lamaa ol 3, 4, 5 waan ta'eef inni nama bakki dhaloota isaa jimma si miidhuu danda'a Anwaar jechuudha. Ijoollee jimmaa inni ijoollee jimmaati jettee yoo baay'inaan ibsite ta'e rakkoodha. Ijoollee jimmaati jettee immoo bakka dhalootaa ibsuu dandeessa ammas asuma keessatti kan akkasitti na hawwadhu jedha. Amma gabaabsee waa si gaafadhaa. Egaa waa wal sirreessuun gaariidhaafan. Imanni kee dogoggora siin hin jenne quba qabaadhu. Jimma bakka hin bu'u. Maal hattuun bakka meeqa jirti kan waa haa ooltu fakkeenyaaf. Inni kun ammallee gana adda baafan namiti ree. Oromiyaa kutaa hunda keessaa maali nama boosisaa oolan ni bar. Bakka Wallagga bakka hin bu'an, Arsii bakka hin bu'an, Baalee bakka hin bu'an. Dallaalummaan namni hojjetu keessattuu ganda miti.